akka fuulee maatii keenya nageenya wajjin faataa akkam jirtu nuti nagaa jirra galata waaqayyo sinis akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabna nageenya keenya sinif baay'eetu sinin jechuu jaalanna egaa arratti kobaakii dhufeen jira sababbiin kobaakii dhufeef maali wettani kaasuun yeroo hundaa ganama tiree kan hojjetu isaa jechuudha yeroo baay'ee ani garbashuudhaaf hirriba qabuun jaaladhu ganama gasaa lama sadii narrafa kanaaf gisee baay'ee isaatu hojjeta jechuudha inni hojii waan deemus hojjetee na qopheessee na kaasa har'a mooyyuu kaasuun hin jiru walgahii wayii qabna jedhanii deeme amma dhufuu keenya naan jedhe yeroo waan deemu waan ta'eef kanaaf egaa ani kaasuun gisee hundumaa algaa irratti na argaa maaliif har'a immoo har'as algaa irratti na arguu qabu dubartii ta'ee ganamaan ka'ee qursii hojjettee qaba kan jedhu yaadni kun naa ofe egaa kan kinoo qursiinis qopheesseen jira osoo inni nufin hojjettee jechuudha amma ufuugaan isaa lama namatti nuuf nanaan jedhani kanaaf warra hojii deemu gara hojii waan deemaniif ganama addaan ka'u kanaaf qursii hojjettee san jira qursiinis maal akka ta'e hojii ilaallaa koottaa nyaannu isiniin jechuu jaaladha egaa qursiin kiyyas kina qophaa'ee kanuma fakkaataa isiniin jira muddamaadhaan qopheesse qursii jechuudha natti dhufa jireetani qophaa'ee akka eegufani egaa qursiitti tokko kana jechuudha kana hin beektani namni firfirii hin beekne hin jiru firfiriidha kun immoo maal yoo naan jettan bossobilaa jechuudha namni bossobilaan beekne hin jiru bossobilaan baala baase kan jedhu hin jira sarbiiyyuu ifa manaa gu'aa ta'e shittaa baay'ee bakka shittaa gaarii kenna jechuudha kun firfiriidha kun ammoo iyyuu ciree ganamaati jechuudha paastaadha sigoo wajjin waliin hin geenye paastaadha siniin jira egaa muddamaanaan hojjettee kaasuun aga dhufutti akkasumas immoo kun ammoo iyyuu hin beektan namni baay'ee daabboo namni jaalatu hin jira kanaaf egaa shaayinis kunoo qophaa'ee jira siniin jira kaasuun ammoo dhufuu ga'ee egaa kaasuun aga dhufutti annan egaa siniin jira nama hin tura. Akana sinin jenna kamaatii keenya koottaa qursii nyaannu sinin jechuu jaaladha. Wayne waan kanaaf buna immoo danfisne egaa kaasuun buna dhugu ganama ta'eef bunni Tapi misalnya tidak kan dah buayan je sudah. Kenapa you? Kota wajinanya nu seninjera gamati Kenya. Kasu ada gambaci suka bajere tadi si Kenya mana sih lagi ya kayak. Karena kata, ega. Kita biden seninjera, amma kasu nu put fajra nanjera jera. Kenapa you? Kompesetan ega. Kaasuun uffata keenya kaameraa kee biraankiitii sapiraayizii waan ta'eef kaameraa nussuu ta'eetu wajjinee laallaa siniin jira agarsiis fi nagaan naa tura. Egaa kabajamtoota keenya kaasuun kinoo ufee jira ammoo ija qabeetta lolcheessisa kan argine sapiraayizii waan ta'eef ija qabeetta lolcheessisa egaa koottai maaddiin qophaa'ee jira wajjin nyaannu siniin jenna egaa gara kaasutti darba. Mana? Yo, surprise ya. Surprise mana jam berapa? Sudah mas cuma sih kayak mana? Luas. Kenapa Mia sempat datang? Surprise. Oh. Ada kena di balik. Ya. Luas. Kau si balik darah? Mam, nah balik tuh. Si balik. Kamera anis kena mundur aja lah. Allah sempat tahu itu kesan ini. Deve no perfil. Ada. Kamera asik mundur aja lah. Oh. Naga aja deh.
Ishii kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya akkam jirtan akkam bultan akkam yeroo isaa kana eeddanii akkam guyyaa qulqulleetti guyyaa sanbataa guyyaa gooftaa keenya dooma keenya baga siin geessanii jira akkam jirtan fayyaa keessanii jirtu baga jiraattan illee jirra sinillee baga jiraattan isin jira samoona tana wal arginee beeknu wal yaannee jirra baga jiraattan isin jira anis xinnoo alma jireenyaa kanaaf xiqqoo baay'ee dubbadheen beeku baluutu xiqqoo waan hojjette galgala yeroo tokko tokko natti agarsiifte yookaan isteetuma hojjatti natti fakkaata. Kanaaf isiniin jedha baga jiraattan baga yeroo isaa kana eeddanarraaf garuu baluun galatoomtu. Kottaa nyaannu Oromoon safuu qaba. Kottaa nyaata isinii kenninaan jedhu kottaa buna isinii dhaabna jedha. Kottaa nyaannu. Ammaaf bunnis qophaa'ee jira fakkaata wanni diimaa gubbaan jiru. Shaayidha. Kanaaf bunas hin jaalladhu. Buna baay'ee kan hundas miti yoo dafes nan dhugaa jiraachuus baate ajaa'iboo miti. Baay'ee isaa fi wajii bunaatis hin qabachuu barbaade tananii. Amma kaasuun egaa ancufa liqimsaa jira. Gorora liqimsaa jira dhiifama. Maaliif ganama akkaataa dhabaluun dhugaa akka qorsii qopheessuun ishii baay'ee dasna jedhee. Kanaaf hojjumaan nyaannaa Oromoo waan waliin qoodaa waliin qoodannee wajjin nyaannaa koottaa nyaannuu isiniin jennaa koottaa asumaan bunas waliin dhumna. Isiniin jennaa ammaa fi gara nyaata keenyatti dabarra. Gara nyaata keenyatti dabarraa dursarratti garuu bishaan harkaa naan finne. Egaa taata. Bishaan harkaa ishee. Egaa kabajamtoota keenya sireen keenya irra kana fakkaata. Furfurri namni hin jaalanne hin jiru natti fakkaata garuu hin jira natti fakkaata. Hunduu hin jaalatu. Hin jaalata furfuriin namni hin jaalanne hin jiru. Egaa kottaa nyaannu isin hin jira. Egaa galatoomuu danda'u. Nyaata qopheessuu keessatti nyaata qabdaa. Nyaata qabdaa moo? Hundaan keessummaa jedhee fayyadamu. Keessummaa. Yookaan hirriba ka'uu taatee tana isee fayyadamu wajjin. Maal fidirree? Yookaan ka'uu taatee tana. Kanaaf sis xaarsuu waan barbaanneef. Ammaa fi. Egaa paastaa jedhama kuni. Paastaa hin beektanii baay'een. Paastaan bakka olaanaa hin jiru miti. Kan si yaqisaa. Si gargaaru. Moo akkam. Xeenaddaamillee xeenaddaamis hin jira namni xeenaddaamii jaalatan ani dhugaa dubbachuudhaaf xeenaddaamii yoo hin jiraatin bunaa fi shaayii dhugeessuudha. Baay'ee tokko hin jaalladha. Kanaaf nama baay'ee goggaasaa akka waan ta'eef amma harkaan dafqa namni gorora liqimsaa jiru baay'eetu jira kan akka kiyyaa waan kursii ganamaa kanarra xixinnoo irra yaa'u hin barbaada. Kanaaf har'a hin turre. Har'a walgahii waan deemteef turte kana. Kanaaf yaa'u dirqama immoo ganama kana yaa'u waan kursiin barbaachisuuf. Kanaaf atis har'a hin beekne natti fakkaata inni kaate. Har'a deemna nan beela'ee. Egaa hunda kaasuu eegayi anis maaf hin hojjenne kan jedhu hunda argaa irratti na argitaa miire. Kanaaf immoo iyyuu egaa anis maaf qopheessuun qaba jireessanii. Ammaaf bakka muddamee jira waan ta'eef inni irratti buusi kan ga'a. Si goonan waliin gahaa maaf nattee. Baay'isiin duraa bilcheessitee bilchaatee jira waan ta'eef qoy daabboo kana. Bilchaatee jiraami? Bilchaanne koo ganaatti deebisuu danda'a. Ganaatti deebisuu kan godhamee haa ta'u hundaafuu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni keenyallee kunoo qophaa'ee jira koottaa wajjinaa nyaannu koottaa waan qabnu wajjinaa dhamdhamannu isin hin jenna. Paastaa isaan irratti nyaatamu buddeen ni jaalata. Kaasuun ingirii buddeen nyaachuu jaalata paastaa. Kanaafis yoo nyaanne rakkoon qabu. Kanaaf kophaatti nyaachuu addeemu. Moo eenyu? Daftee liqimsituu hin beelofne natti fakkaata.
Sittan guddise. Kanaaf ammaaf gara nyaatatti jalqabnee jirra. Baluun gisee tokko liqimsitee iyyuu ani immoo xinnoo yeroo baay'ee anaaf barumsa kan ta'e osoo ishiin hin nyaatin dura nyaachuu baay'ee hin fedhu. Kanaaf maakkaashumatti deebisee tan beekatumaa fanni aadaftee qoftu fanni ifamu wajjin. Ani duubatti hafee nyaachuu waan barbaaduuf isheen daftee haa qoftu fanni. Kanaaf haa nyaannu isin hin jenna kaa. Egaa Oromoo keenya kottaa nyaannu isin hin jenna. Beneddaanis kanuma. Shaayiin ala sukkaara qabu. Sukkaaruu qabatee qaba. Sukkaara hin jiru. Maali? Kaafa hin fedhu. Sukkaaruu qabatee hin fedhu. Kanaaf nyaanni kee baay'ee mi'a. Baay'ee mi'a. Namatti tola. Daabboon as kinoo hin jira. Daabboo isaa nyaannu kottaa isin hin jenna. Namni baay'ee daabboo nam jaalata. Sana bulchitaa? Beekatumaa fuulas dibadhu kan. Natti xiqqeessi. Sittan guddisee mi? Talaga. Daabboo goggogaan bulchitaa mi? Daabboo waan hin jaalatu waan beektu fi egaa kottaa shaayiinis hin jira nyaannu yaa'unnu isin hin jira gini dhugaa ifamaa naa godhaati warroonni baay'ee keessatti obboleewwan keenya biyya alaa jirtani gizee nyaanna akkanatti qophaa'e jechuudha ani gama kiyyaan gizee si jirutti baay'ee tokko yoo namni nyaatu dhugaa afaanii daddabe amma ol gurshan yookiin afaan keessa gotan laa jedhee tallaala. Goroora tafasii guddaa. Dhugaa dubbachuu jechuudha bakka baay'ee tokko nama qannaasisa maali? Biyya ormaatitti illee gafeen illee nyaannu kan biyya ofiitii fi kan biyya ormaa garaagara jechuudha. Nyaanni akka biyya keenya hin jiru Itoophiyaa keessa akka Itoophiyaa hin jiru achitti bakka inni nyaanna garuu sirriitti jira baay'inatiidha baay'inataan jira shaakirtiidha hundi hin jira jechuudha. Gina akka biyya keenya hin gahu. Kanaaf yeroo keessatti bakka ayyaana qophii addaa jiraatu namni nyaatan baay'ee tokko na qannaasisa jechuudha. Shaayii sukkaara. Dura sukkaara malee jennaan rifadheen ture. Amma sukkaara irratti ta'in nyaatu beektamee. Nyaatu moo? Inni gochuu kooti namni isaanitti tolu. Kanaaf ammaaf immoo sukkaara itti godhee waan ta'eef ni dhuga. Kottaa dhumnu jaalatamtoota fi kabajamtoota keenya isin jenna. Kanaaf baay'ee mi'aadha. Baay'ee mi'a. Kanaaf nyaata Pasta anda nyaachuun jaalattu mi? Akkanatti nyaata deebiidhaan hin jaalladha waan ta'eef. Pasta namni jaallatu warra ijoollee biyya arabaa hojjettee jedhan warri biyya keessa. Gisee hunda waan hojjettu isa fayyadamtanii. Ara hin jiru paastaan hin jira garuu mana malee. Nyaata jechuudha. Ani immoo paastaa kana nyaachuun na wayyaa yoo xinnoo waan tokko indoomii maalii jettanii kan bitti naa godhu. Indoomii? Nyaachuun baay'ee natti hin tolu. Maaliif yoo takkaan fuute si akka gannama yeroo baay'ee. Indoomii paastaan koo akka tokko kasii harkaa gannamu ruuziyaa. Ruuziidha maqaan isaa sanii kan bitti nuuf akka ishee xixiqqoon takka. Xixiqqoon takka kan bitti nuuf akka jirti isheen yoo afaan itti godhachuu edda si harkaa bitti nuufti. Kanaaf immoo kanaaf maatii keenya har'a egaa ciree jedhamaa miti afaan oromootiin qursiin jedhamu bara.
Siinii afaan Amaariffaatiin achi akkaataa. Tokkuma egaa. Afaan Oromooti sirriidha. Naannoo kamittuu afaan ol keessa fayyadama. Ani cireen baay'een beeku yoo nagahee cireen jechuudha. Kanaafiyyuu nyaanni keenya isa kana fakkaataa. Kaasumee akkamitti argitanii arrabbaluu? Baay'ee tolee. Maaliif jijjiirama qabda? Maaliif akkanumatti itti fufi? Akkanumatti itti fufi nama. Amma yeroo hunda bakka baluun kaasee hojjettee. Bakka amma booda qursii naa qopheessi qursii naan fayyadamee deemamu jedhee danda'ama. Maaliif? Anis amma isin eeggadha amma booda waan nyaata akkaat mi'aawu kana argee kana booda amma achi. Maal dura nyaata yaa warra bichaati godhe? Adeemlam. Gootee jirta garuu kan ganama har'aa kun immoo har'a guyyaa guutuudha guyyaa sanbataati. Ganamaan kaatee kana qopheessuu keessatti baay'ee gammada. Waan ganamaan ka'ee asii qopheessee malee nyaatamaa nyaachaa ture garuu ganamaan kaatee har'a nyaata kana qopheessuu keessatti baay'ee guddaa galatoomne. Kanaaf isa mara afaan fadhee yaa'u adeeffachiisaa dhufeedha jechuudha. Nyaata keessatti baay'ee natti tole nyaachuyyuu baadhee akkanumatti jaallaale nan quufa jechuudha gambeela jechuudha. Kanaaf ganama xinnoo amma tokko amma xiqqoo ho'utti baay'ee sagalee walqabate. Amma xiqqoo aduun yookaan immoo hamma ho'utti namni tokko hamma ho'utti ganama saa sadii booda afur booda coggaarraan koo kan naa fudhatu malee ganama boroo nyaanni qoonqoon koo kan naa fudhatu coggaarraan koo naa taqabbaloo jedha namni baay'een. Kanaaf anis xiqqoo isa keessatti ramadama. Ganama ho'ee xinnoo akka saa lama akka saa sadii maal itti baay'ee nyaata siin fedhu. Kanaaf immoo har'a sa'aatii koo eddee na kabajjee nyaata kana qopheessuu keetiif bira deebisee guddaa galatoomisiin jecha. Kanaaf jaalatamtoonni fi kabajamtoonni uummanni keenyallee nyaata kana kan dhamdhama baluun qopheessite kana wajjin fayyadamnee nyaata milkii nyaata foon keenya walitti makamu dhugaatiin kunis dhugaatii dhiiga keenya walitti makamu akka nu ta'u ijaaf qalbii irraan maambisaa isiniin jecha isin jaalannaa isiniin jennaa nyaata biraatiin haga walitti deebinutti waraa bulaa deebanaa fayyaataa nagaa nu tura. Egaa nyaanni keenya cireen guyyaarraa kan fakkaata obboleewwan keenya warroonni immoo ilaaltanii akkuma koo gisee biyya hambaa jiru sanarra'u ifa manaa godhaanii dhugaa dubbachuudhaaf biyya fi nyaanni akka biyya ofii hin jiru baay'een keenya giseetti jiru gaa waan baay'ee nutti dhaga'ama. Egaa ammoo hunda keessanuu nagaa waaqayyo biyya keessanitti isin galchee nagaan immoo nama biyya keessanii nyaatan waan nan dhugaa hundumarraayyuu garuu namatti jiru san jechuudha. Nyaata Itoophiyaan akka foon namni illee jaalladha. Shiroon jaalladha. Shiroof daabboo jechuudha. Sirriitti bakka hin jiraachettis daabboo namni biyya kamittuu hin jira daabboo akka keenya kanaan garuu kan biyya ofiitti kan biyya ormaa garaagara. Kanaaf waanuma fe'illee yoo ta'e kan akka biyya ofii hin jiru. Biyya ofii dhugaa akkasiin hin jira obboleewwan kooti. Kanaafiyyuu maaddii kana kan eebbifame sinifaa ta'u nuun jala hundi keessanuu isinin jenna. Egaa galatooma sagalee isinitti dheeressinu qophiin keenya guyyaarraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti nagaan nu tura sin jaalannaa. Egaa warri maatiin nuun taanes maatiin nuun taanu jajjabeessaa isiniin jechuu jaalannaa. Egaa nuuf jiraadha. Waraa bulaa deebanaa isiniin jenna. Fayyaata. Mantap nih.